akkuma waadaa isin seenne gaaffii isin gaafattan qabadee isin dhiyaadhuudhaaf arda kachi jeetuun jira karaa yuutuubaatiin gaaffii isin gaafattan peejii feesbuukaatii fi tiktook irratti kan maxxanse viidiyoo irratti jechuudha taraan gaaffii teessan wal duraa duubaan isin deebisa yuutuuba sabskiraayib gochuun dagatina gaaffii karaa tiktookiin gaafatame magee oroja magee oro gaaffii inni gaafate kana jetti waan ati jetti hunda siif goona garuu yuutuuba sabskiraayib gootee hottu godhe gaammaan tana ni goona garuu gaaffiin tiyya ati maaliif maakii oro jibbita ani maakii oro jibbu maakii oro jechuun nama wajjin waliinis wal beeynu biyyatti sigalee haadha abbaa ishee hunda beekuu mana isaanii beekuu maal akka taanes jiruu biyyaa keessatti maal akka hojii dabarsin waa hunda nama beekudha sababbiin anti qashoo irratti qirjeeyu akka nama beeknee takka maa godhatti soo maaliif iftultii miyyoon tuni maa akkatti ifi olittiif laaltii yaadjooni malee maakii oro jechuun foon kiyya jechuudha nama kiyya jechuudha obboleetti jechuudha maakii oro hin jibbu garuu ilaalcha ishiin namaa qabdu garii jibba yoo samii kana keessatti likkii malee ol qaafte oromooni gaddeeftee akkuma jawaa kana nama gooti waan ta'eef ishiif illee gaariin ta'u jechuuf maakii oro jibbeen qabu gurrattis calaw gaafin ilaa ammatti deebisaa jiru karaa tiktook irraa na gaafatanii William dhalaa meeqa wajji saalqunnamtii gootee ni beektaa maal jecha obboleessa kiyya dhalaa meeqa wajji saalqunnamtii gootee ni beektaa obboleessa kiyya maal na seeten dhalaa takka achi sanuu jaartee tiyyatan inni kaa guddeen alatti tabiraatti waliin wal qunnamtii saalaa godhee hin beeku ilaan dhaladhee jirutti ayyuu qalbii akkana jetti komantiin ishii jaartii meeqa fuudhuu barbaadda inshallah haga afurii fuudhuun barbaada haga afurii ogon fuudhuu barbaadu sin joo kana yoo rabbiin manii na takanne jechuudha jaartii afur kamatti fuudhuu miti billaatti jaartii jechuudha haga akkasitti nan barbaada garuu ayyuu maaliif na gaafatte garwaati akkana abshira sijee garte haga afurii fuudhuu qaba inshallah astu mucaa wallaggaa jetti tole jaalaatu sirraana qabee amma kana gaaffiidhaa siifin deebisaa rabbii sumsataadhuti jaalaltoo si qabde rakkoo takka illee hin qabu bareedu tanya dhageesse abshir anuu siifin jira astu mucaa wallaggaa akka jaaga muraadi kunis warra tiktok gaaffii insaanii nama ajaa'ibdi akka muuziqaa irratti viidiyoon daleenne waadaa naaseenii jaa darasaadha muraad Muhammad waadaa naaseenii maal jechuu bileessa kayya hin seenu muuziqaa irratti nan dalagaa waan fadhen dalagaa karaa saniin san rabbiin na gaafata biroo kiyya teetin toobadhu tiktok laaluu dhiise atu amma dirii ilaalaa jirta eeshi gaafin itti aantu akkana jetti birri meeqa baankii qabda birri meeqa baankii qabda biliyeena doolaara biliyeena takkan baankii qaba yoon kana hime garuu mootummaan nandiis waan ta'eef ammaaf niira lama baankii qabu bileessa kiyya jala naa baasu gaafin irra baay'eeni atiin kun maakii wajjin maaliif olii galuu diddaa waan maakii kana bakka maakii kana ما فعلا شيء ديم تاجا نمني خونمو أنا جا أنا ماكي ولي نقولون دينه وبلاين كي نديسا ماكي وان برا إبسا وان برا ماكي نينكابجا نينجالا داس جرو تراكم ما جزء نينجالا دو أنا نم في أولا كاستي بكنجر سامي كاس أوف كاو نينجالا دو خم مرجع خي يوان تيفي إذا الدين جا ورا تيك توك بيكال ورا تيك توكون أتمنى ما جوارك إيك أوجب ما بجيبته نما جوارك إيك وانين جيبوف فعلا جوار نمني دي موجاتو نما غلاتا نما أوروم ودا أقول إمبين يجاتو توانين فدلوفي فكين ياف نمومان أبيجي خنا في دياس كايو جوار جوانين منوفي نمني كابسو وياني غلچه كابسو أو جيرما خنا قيساك أو دقوداك أبو إسافي لما نما إسافي لما في تاية فنتين أبيجينا سيلين توجاتو فين كيك جيبا سنيف مالي سياسة رايس عند كاستي أبو يا أخي درسهم أوه ترى كمين قول يا أخي ربي سنو مسودات ميدا جفدا عبد الجبار جا إيه قابل تفوا ما في سجابة دعارو أتي كريستيان أو مسلمين ربي سنو مسودات أتي أما إسلام ما نرافض أتي أشود أكيد خيرت أي والله وان غريفة أظن ديم سوغاد بلزاي ما نسيت فكاد وقنا كتي قرآن كارو وقنا كستي سرّا وني جوسان كريستيان سفكاد اسم بر ورا جنة أنا من أيتني عذاب أنا من أيتني أكنا مقولون أبدا يبر ما أجت شوكان أهون سمجلا ناباسو I am Muslim bro لا إله إلا الله محمد رسول الله خبر أمو سنغافا عذاب في جنة خيسة وياك أما ولا جراي
Muaz ati eessa jiraata? Warra TikTok isinumatti ni maa'oolaa Niizerlaand. Obsaa Naasir Oman. Obsaa Naasir Oman. Maal jee gaafii inni na gaafate? Ibsa ati maaliif Harargee bakka lamatti qoodaa miyyoo Itoophiyaa jedhamtu sanii baay'ee nama arrabsiti ishii wajjin mana tokkorra teessii. Yaa ani Harargee bakka lamatti qoodeen qabu. Harargeen duraanis bahaadhiyaa taadhiyaa carcar taan immoo fugugii duraanuu jirti maqaa durii. Harargee jechuun immoo maqaa amma egaa dargiin faanii Haile Sillaaseen faanii itti baasan malee maqaan abbootiin keenya dur itti beekan fugugii fi carcarii ani hin qoonne. Kun immoo isaanu bahaadhiyaatti janii Harargee bahaa Harargee lixaa janii mootummaan adda qoode. Maaliif miyyoo Itoophiyaa jedhamtu sanii waliin teessaa mana tokko ishiin hedduu nama arrabsiti. Taayee danda'a kenna Oromoo arrabsaa ture hin beektu. Ati nama arrabsu bara fudhatama qabaa. Hangaasan Oromoo arrabsaa ture mi hangaasan eenyu arrabsaa aangootti dhufe rabbii sum sodaadhutti Jawaar Mohammad arrabsaa aangootti hin dhufne. Kun jechuun nama dhiba nama arrabsanii feemasan. Dr. Asliin nama arrabsaan turre arda feemasummaan isaa maal hin dhufe nama arrabsachuu waraana tokko gise waa hin dhaatu barbaada jalatti dhaattaan waan ittiin dhaatu barbaadu ni dhaattaaniin siinjaa obboleessaa akka taasii galtu. Kadiyya warra TikTok gaafii teessan ta'u warra TikTok qofan deebisaa jira. Ibsaati abbaa jaalalaa maaliif ifin jettaa waan abbaa jaalala qabu fire nama hedduun jaalala yoo itti dhaadde nama arrabsuu mo'uu hin danda'am garuu beekaa fi isin dhiisa malee. Oromiyaa 430 abbaa manaa na barbaadi. Obboleetti yaa namatti gaafii na gaafadhaan siin malee gaafii waan barbaadan rakkoota sanatti madaan siin abbaa manaa deem jana jala dhugaa messengeraa fi moo kasara rabbii sun sodaadhu maal afriin. Galaana jaalala ati maaliif Harargee fi carcar adda addatti baaftee laalta? Obboleessa kiyya ati maaliif Itoophiyaa fi Oromiyaa adda addatti baaftee laalta? Maaliif laalta? Nadeeb si gaafiti yesi deebisee tinjira. Akkuma nama si deebisa kana ati maaliif Itoophiyaa fi Oromiyaa adda addatti laalta? Bas khalaas dhumattee jirti deebin tan waa'ee Harargeetti wal qabatee isin deebisee tinjira. Tana booda gaafii kana isin dubbisu. Boonaayyee gaafiti kabajaan akka Nadeeb abdiin sirraa qaban anje namni kun ati maaliif abbichuun deeggarree abbichuu bakkan deeggaruu jira bakkan ittiin deeggarree jira. Abbichuu yoo gandi soddaa irra duule nin deeggara. Yoo Oromoon immoo hayni Oromoodhaan argamne Oromoo gaafin Oromoon deebinetti Oromoon qeeqxeen deeggaru bas khalaas maali annaani Oromoon dhumaa jiruu fi nuti dhumuun qabnu abbaan biyyummaa haanulaatamu Finfinneen kan Oromoo haa taatu dira dhawaan Oromiyaa jalatti haa deebitu afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u kummirtu waan deebiin waggaa jeen kana keessatti abbichuun deeggaru sin jiru. Oromooni bara abbichuu keessa abbaan gadaa Kharayyuudhaa dhume bara abbichuu keessa caaluun du'e bara abbichuu keessa mormi Oromoodhaa qallame Wallaggaa fi Salaaletti bara abbichuu keessatti ilmaan walloo dhuman maalirraan je'ee maal naa godha jeetin deeggaramee naa deebisaati. Obsineet Wallaggaa gaafin koo waa'ee jaalalaati jaalalaan sirraana qabee naaf deebisii akkamittiin si deebisaan man gaafin akkanaatu na hedduudha irran isin hukutaa gaafii jaalalaa warra na gaafatan isinin jaaladha. Kuyees yaa akhi marra umriin tee meeqaa Daanye voice gujija jaalallee qabdaa Itoophiyaan jaalatta gaafii sadii bakka takkan na gaafate biroo kiyya gaafii teessa deenu si deebisa dhaggeeffa. Umriin kiyyaa waggaa 27 inshallah bara kana nin guuta jee yaada. Jaalallee qabdaa jaalallee nan qaba jaartiin qabaa Itoophiyaan jaalatta Itoophiyaa Oromoo taate nin jaaladha Itoophiyaa Oromoon ta'e hin jaaladhu si deebita jee yaada. Boonaa Ciroo viidiyoo faaxee meeqatu si bira jira? Ani bidiyoon faaxee namatti jirtus hin jirtu. Tan mana minatti arge malee tan irraa waraabus hin qabusi si jalaa na habaasu. Gaafin tun tawarra TikTok qofa. Gaafitti aantu immoo tawarra Facebook isin fitee dhufa. YouTube kiyya subscribe gochuu nama guddaa dhaabbachuu hin dagatina. Isin jiraattota isin jaalanna isin qabayin. Akkeessa gaafin ta'e yoo siin ta'in sirreeffadhuuti akkasii taatutti waraabbadhu. Galatooma. Ciao.